namootni COVID-19 qabaman mallattoolee armaan gadii kana qabaachuu ni malan. Hafurri nama ciccituu, qufa'uu, leeydaa, dhukkubbii humnaa, dhukkubbii mataa, kokkee yookaan laagaan nama madaa'uu, qabbana namatti dhaga'amuu, qaamni nama dadhabuu, furriin namarraa yaa'uu fi funyaan nama ukkaamamuu, dhandhamuu fi urgeeffachuu dadhabuudha. Dhukkubni kun yeroo tokko nama haqqisiisa, garaallee nama yaasa, garaallee nama dhukkubsa. Yoo mallattoolee COVID-19 qabaatte mana yaalaatti of laali. Doktora yookaan kilinika keetii wajji haasawu yookaan websaayitii COVID-19 Minisootatti gargaaramiitii akka laalamuu si barbaachisu hubadhu. Yoo websaayitii kanatti gargaaramuu hin dandeenye yookaan afaan hin dandeenye maatii, hiriyoota yookaan gargaartota kabiroo